Hedduu himeeffituu bayeechitiin koo. Kanyaara haadhate asumaa iyyuu jira ammallee saa miidiyaa gadi hin dhiibne ati miidiyaa gadi hin dhiibne. Ati hin dhiifne miidiyaa subhaanallah saree eegee ofiin argine re'een qaqqabadhu jetti mammaa ka Oromooti subhaanallah. Salaamtaan daganne obboleeyyan tiyya bakkuma hirtanitti salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Wayi wanti miidiyaa kanaa bar qalbiin fuudhe yaa obboleeyyan tiyya. Yaa akkam mashamaa harka fuune warroonni amantaa biraa hordoftanii bakkuma jirtanii salaamtaan bareedduun isin biraa hageettu isiniin jechuu barbaada. Dachaanee dhufnee jirraa warri maatii nuuf hin taane maatis nuuf ta'an jajjabeessaa isiniin jenna sheer subscribe gochuudhaan warri yaadni kennu isinitti tole. Adha dubbiin miidiyaa kun yeroo hedduu nama jal'isiiftu waan jal'ise jedhanillee nama jal'isiiftu waan gaarii tokko gaafa hin dhageenye akka nama tokkotti akka namatti yoo laalanii jedhani waan hedduu namatti hin tolle dhageenya. Keessattuu shamarran hamileetu irratti hedduu nama dhagahama. Sila dubartiin hin qeexxu. Dogongorallee yoo qabaatte keessumaa wal gorsite malee keessumaan wal tasgabbeessite malee miidiyaa irratti wal qeequun silaan barbaachisu. Mammaa ka tokkotu jira. Re'een eegee ofiitu tawaaqa keessa laaltu tan arginetu sareen qaqqabadhu jedhaa jedhan. Soo kanaaf namni waa'ee ofii hin laalle silaa namaa waa jechuun waa qeequun hin barbaachisu ture. Mucayyoo sabboontuu qeequuf asirratti waa hedduu dubbachuutti jira jechaadha. Waa'ee mucattii amma waa'ee sabboontuu dubbattu tana jechaadha. Obboleettii tiyya akka nama tokkotti miidiyaa irratti arga malee waliin beeknu na hulchisiin jedha. Sabboontuu haga fedhe yoo rakkoo qabaatte haga fedhe dogongora fedhe yoo qabaatte viidiyoo irra waraabdee isii qeequu isii hamilee dha'u isii maal jechuuf hasbahuun kan kee dogongora guddaadha irraa deebisiin jedha. Maaliif jennaan atis dubartii akka isiiti. Atis nama akka isiiti nama isii fakkaatu jechaadha. Atisii qeexxee irraan toltu jechaadha. Namni kamiyyuu nama dogongore tokko qeeqee irraan tolu. Sababni isaa atis yoo dogongora hin hojjetini ilmoo ati boru argattu sun maal akka hojjettu hin beektu. Allahu aalam. Kanaaf waan safuu namaa eeguu hamilee namaa cabsuu waan hin tolle tokko gaafa argite balaaleffadhu gorsii bira darbi malee isii qeequu waan argite waan badaa argite san busheessuu hamilee tuquu waan akkasii irraa abbaa fedhe maaf hin taane irraa qusadha. Sababni isaa atamma feete yoo rakkoo hin dalagine atamma feete yoo safuu hin cabsine ilmaan tante waan argattu hin beektu. Ilmaan tante waan boru hojjetan hin beektu jechaadha. Saniifuu waan hin taane irratti hamilee walii cabsuu hamilee walii dhahuu wal qeequu wal busheessuu viidiyoo walirra waraabuu Please, keessattuu shamarran qusadha. Keessattuu Oromoon teennatuun subhaanallah. Waan akkana wal xiqqeessan, waan akkana wal jibban, waan akkana hamilee walii tuxxaniif rabbi haa beeku. Atis obboleettiin teennataa sabboontuu bisheessitu tuni oolmaan kee eessa? Ati nama akkami? Hojiin ati miidiyaa kanarratti daladdu waan nama gammachiisu moo waan nama qaanfachiisu? Ani eessa jira aga isii qeequuf kaatee ani eessa jira waan akkamii hojjedha miidiyaa kanarra jettee sammuu kan kee maa hin gaafanne. Viidiyoo sabboontuun daladde oolchite sabboontuu waan gaarii daladde jechuu kiyyaa miti. Yaa waan ilmi namaa ni dogongora. Waan akkanaa kana dalaguu safuu cabsuun garuu ka dogongoree nama isii irraa viidiyoo kana fuudhee gabbaase. Kanaaf maa waliin gorsine maa waliin qabanne maa waliin qusanne. Maa hamilee walii dha'uu wal jeequu maaliif barbaachise? Keessattuu dubartii qeequu maaliif barbaachise? Ati yoo waan akkanaa kana hin dalagin waan boru ilmaan tante daladdu beektaa? Waan badaa tokko gaafa argite nafsee kan keetiif osoo hin taane waa'ee boru dhala argattuuf balaaleffadhu bira kuti. Waan ilmoo atiin haga feete nama feete yoo taate ilmoon tante boru waan taatu hin beektu. Saniifuu hamilee walii dhahuu irraa of qusadha. Gaarii miti please. Keessattuu dubartii maaliif qeexxan? Dubartii maa hamilee wal dhooftan? Hin bareeddanii bara. Yoo walirraa haasoftan viidiyoo walirra waraabdanii waan bareedda isiniif fakkaataami? Hin bareeddanii wallaahi dhugaa. Dubartii qeequu hin bareeddan asla. Namni nama qeequunu hin bareedu irraa. Yoo ma'aajan dama godhatee asirratti lallabe malee. Yoo danda'ame wal gorsuu wal tasgabbeessu
dogongorri akkanaa kun akka uumamne barumsa walii kennu yoo danda'an yoo dadhabame cadhisaniituma dhiisu fiidiyoo walirra waraabdanii hamilee walii tuqu maaliif barbaachisa? Atis dubartii akkasiiti isheenis dubartiidha. Ilmi namaa ni dogongora ni dogongora. Erga isin dogongorti dogongora isin san keessoodhaan dhattee maaf hin gorsine? Fiidiyoo irra waraabdee ammallee miidiyaa irraan gallee ka jettu. Ati kamaalirra ooltu isii busheessitame? Ati nama akkamiitu isii busheessame? Ati nama akkamiitu isii busheessa jedhee baraan wanti naa galuu dhabe. Atu dubartiidha. Dubartiin nama busheessiti mee ati oolmaan kan kee asirratti maali mee? Tama mataa qullaa fi jismii kan kee sheeppi kan kee guutuu asirratti akkanaa fi akkana takka lama sadii jedhaa ooltuu mee? Yoo dandeette nama tokko dhiiras haa ta'u dubartii haa ta'u abba fedhee haa ta'u waan gaarii tokko yoo irraa hin argin dogongora inni dalage tokko yoo irraa hin argine akka nama tokkotti gorsi sirreessuuf yaali malee fiidiyoo irra waraabdee isa busheessuuf as hin bahin. Ati nama tokko busheessitaa garuu kashi busheessuuf as bahu nama kumii kitile. Ati nama dogongora qabu san busheessuuf as baataami. Kasi busheessu, kasi qeequ, kasirra waa jedhu kumii kitile. Barnamni taa'ee dhageeffatu waa yaada, waa fassara. Nama taa'ee haasa'u caalaa namni taa'ee dhageeffatu akka barumsa guddaa qabu beektaa? Atiin dubartii irra fiidiyoo waraabdee isii qeequun dura an dubartiidha maalirra jira maal hojjedha oolmaan kiyya eessa jedhee of gaafadhu. Silaa usuu ta'e gubbaa bareeduu irra keessa bareeduma namaa wayya. Abba fedhe yoo ta'e dhiiras haa ta'u dubartii haa ta'u haqli qabaachuma wayya silaa. Waan sammuu kanaa yaadan qabaachuma wayya silaa. Ilmi namaa yoo dogongora isaa irratti waan hin taane as bayanii irra waraabanii irraa dubbachuu irra akka nama tokkotti kan Rabbillee jaalatu waan inni dogongore san irraa keessoodhaan dhattee yoo gorsite keessoodhaan dhattee yoo waa barreessiteef keessoodhaan dhattee waan akkana kanarraa sirraa yoo jette irraatti nuu galata Rabbi biraa qabda. Rabbi maal beektanii meesuu Rabbi beektanii as baatanii isinoo qullaa akkanaaf akkanan taatanii ammoo Rabbi sinaa qajeelchu. Hidda tuqanii hidda koo dhiigaa jedhe. Maqaan dubartii walumatti qabamee numa mara tuqa yoo isin warri asirratti akkanaaf akkana taatan kun. Kan naga qabullee naga dhoogitani. Sanuu fiidiyoo walirra waraabdanii wal qeexxan. Ufi garuu hojii isin daladdan martinuu hojii fudhatama qabuu miti hojii nama jibbisiisu. Oolmaa keessan kana maatii arguu danda'a arguu dhabuu danda'a Allahu a'lam waa itti ooltan kan oolmaa itti ooltan kun gaarii fi hamaa ta'uu hin argu maatiin keessan. Share, subscribe, like, gochuudhaan nu jajjabeessaa waan haasofne keessatti dogongorri yoo jiraate afoomnaa lama facaasinii jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.